beeksisaniiru. Ijaarsi hidha laga Abbayyaa dhibbeentaa 93 raawwachuu isaa kan ibsaniin hoogganaan hojii ijaarsa hidhichaa Injiinar Kifilee Horroo bara 2016 keessa yuunitoonni 5 akka humna elektiriikaa maddisiisuu jalqabanuu fi kunis lakkoofsa yuunitoota humna elektiriikaa maddisiisanuu gara 7tti kan guddisu akka ta'e ibsaniiru. Hidhi laga Abbayyaa bishaan kuusuu qabu keessaa yeroo ammaa kiubiik meetirii biliyoonii 42 ga'uusaa kan ibsanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed piroojeektichi biyya Sudaanii fi Masirii fi bu'aa kan qabu akka ta'e himanii jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa akkana jedhanus mootummaan Masir garuu sochiin hidhicha bishaaniin guutuu waliigaltee biyyoottan sadanii kan cabseedha jedhee jira. Miseensa garee dhimma hidhichaa irratti mari'atu kan ta'anii fi yuunivarsiitii Finfinneetti qo'ataa siyaasa bishaanii kan ta'anii Piroofeesar Yaaqoob Arsaamoo sochiin hidhicha bishaaniin guutuu waliigalteen biyyoottan sadanii kan cabsu akka hin taane ibsuu isaaniitii fi mariin biyyoottan sadii dhimma bishaanichaa ilaallate dhiyeenya kana Finfinnee keessatti akka taasifamuudhaaf deemu ibsamuu isaa gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira. Wiirtuun ajaja labsii yeroo muddamaa kan Itoophiyaa erga labsichi hojiirra oole hagayya 4 bara 2023 kaasee namoota 764 to'annoo jala oolchuusaa ibsee jira. Ajajni labsii yeroo atattamaa akka ibsetti yeroo ammaa magaalaa Kombolchaa, Gondar, Baahirdaar, Shawaa Roobiitii fi Awaash Arbaa keessa bakka namoonni to'annoo jala oolan itti turan qopheessuusaa ibsee jira. Bakkeewwan kana keessa namoottan to'annoo jala oolanii jiranu boordii qorannoo labsii yeroo atattamaatii fi Komishinii Mirga Namoomaa Itiyoophiyaatiin kan daawwataman ta'uu isaa kan ibse wiirtuun labsii yeroo atattamaa kun bakkeewwan kana alatti namoottan qabamanii hidhamanii akka hin jirre beeksiseera. Gareewwan tokko tokko ijoolleewwanii fi namoottan biroo humnaan qabamanii dhoksaadhaan akka hidhamanii jiranu oduun tamsa'aa jiru dhugaa akka hin taane kan ibse wiirtuun ajaja yeroo atattamaa beekumsa mootummaatiin ala namoottan qabanii hidhuun yakka ta'uusaa akka beeksise Mallaskaachuu Ammahaa gabaaseera. Kibxata kaleessaa jechuun fulbaana tokko bara 2016 ayyaanni waggaa haaraa Itoophiyaa kabajamaa utuu jiru galgala gara naannoo sa'a 3 walakkaatti itti gaafatamaan damee hawaasummaa godina kibba Tigraay obbo Saamsoon Tafarii magaalaa Maayica'oo keessatti nama dhuunfaan tokkoon itti dhukaafamuun ajjeefamuu isaanii bulchiinsi godinichaa beeksisee jira. Bulchiinsa humna namaa kaaba poolisii godina sanaa Koomaandar Salamoon Abrahaa VOF akka himanitti kan ajjeefaman obbo Saamsoon Tafarii ayyaana waggaa haaraa hiriyaa isaanii waliin bakka bashannanaa tokkotti kabajaa utuu ba'anii ajjeechaan kun irratti raawwatameera jedhan. Shakkamaan nama kana ajjeese Kabbada Gabra Mikaa'el namni jedhamu obbo Saamsoonitti dhukaasuun mootor saayikiliidhaan naannoo sanaa miliqe. Humni naga eegumsaa hawaasaa waliin ta'uudhaan shakkamaa kana qabuuf hojjetaa jira jedhan. Kana dura shakkamaan kun bulchiinsa yeroo kan mootummaa federaalaan hundaa'e keessaa hojjetaa akka ture yoo ta'u boodarras badhaadhina waliin hojjette jedhamuudhaan ji'a ja'aaf hidhamee kan hiikameef obbo Saamsooniin situ na hiisise jedhe doorsisaa akka ture ta'uu koomaandarichi ibsaniiru. Pirezidaantiin mootummaa yeroo kan Tigraay Geetaachoo Raddaa torban darbe ibsa kennaniin jiraattota hafee aangawoota eegumsaan sosso'aniifiyyuu haalli nageenya naannoo Tigraay yaaddessaadha jechuun isaanii ni yaadatama. Gara oduutti aanutti ennaa ceenumnoo hawaasi addunyaa dhumiinsa Sudaan keessatti raawwachaa jiruuf akka xiyyeeffannaa kennuu qabu hooggantoonni dhaabbilee gargaarsaaf mirga namoomaatiif falman beeksisanii jiru. Hooggantoonni dhaabbilee mirga namoomaatii fi gargaarsaa 50 ol ta'anii guyyaa har'aa ibsa waloodhaan baasaniin Sudaan kanaan booda afaan boolla dhumiinsa jimlaa irra jirti gara qarqaraattis darbatamteetti jedhanii jiru. Dhaabbileen gargaarsaa kun ibsa kana kan kennanii roobii har'aa mana maree nageenyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii dhimma Sudaan irratti walgahii taasise irratti yommuu ta'u manni maree nageenyaa dhimma Sudaan irratti haasaa irra darbee gara tarkaanfiitti akka ce'uu qabu gaafataniiru. Walwaraansi Sudaan kun erga jalqabame ji'a 5 ta'uu isaatii fi naannoo magaalaa Kaartuum irra darbee kutaa Daarfuur, kutaa Kordifaan Bahaatii fi kutaa Biluu Naayilitti babal'ate lammiileen Sudaanii miliyoonii 20 ta'an yookiin lammiilee biyyattii keessaa 42 akka balaa beelaatiif saaxilamanii ibsi dhaabbilee kana eeree jira. Kana malees namoonni miliyoonii 5 ta'anii jireenya isaanii irraa buqqa'anii ijoolleewwan 498 du'anii hospitaalonni biyyattii keessaa 80 manca'uu isaanii ibsi dhaabbilee kana dabalee ibseera. Karaa biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hoogganaan jaarmiyaa mirga namoomaa Volker Turk yommuu walgahii mana maree nageenyaa kana irratti dubbatan uummanni Sudaan maraamartoo dhumiinsaa dhuma hin qabne isa gareewwan walwalaanaa jiran lammanii keessa seenaa jira jedhaniiru. Walwaraansi Sudaan akka waliigalaatti amma ammaatti namoottan 4,000 fixuu isaatii fi namoottan miliyoonii 7 fi qabxii tokko biyya isaanii keessatti qe'ee isaanii irraa buqqisuu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa beeksisuun isaa gabaasamee jira. Hoogganaan raayyaa waraanaa Sudaan Abdul Fattah Al-Burhaan gara Turkiitti qajeelaa utuu jiranii haleellaa samiirraan naannoo dhiha Sudaan Daarfur irratti raawwatameen yoo xiqqaate lammiileen nagaa 40 ajjeefamaniiru. Maddi mana yaalaa tokko dhaabbata oduu Faransaay AFP'tti akka himatti haleellaa qilleensaa lafa gabaa lamaaf naannoo magaalattii hedduu rukuteen namoonni nagaa 40 ajjeefamaniiru. Maddi kun hospitaala magaalaa guddoo Daarfur kibbaa Niyaalaatti argamurraa yoo ta'u yaaddoo nageenyaarraa kan ka'e maqaan isaa akka hin dhahamne gaafateera.
Haleellaan kibxata darbee kun karaawwatam erga maddeen mana yaalaa siiviilonni 17 kaartuum magaalaa Umdurmaan keessatti ajjeefamuu gabaasanii guyyaa tokko booda. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti haleellaan sun dhukaasa RSF irraati. Dilbata darbe ibsa kennaniin haleellaa samiirraan kaartuum gama kibbaatti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 51 ajjeefamu hoogganaan dhimmootii tokkummaa mootummoota Volker Turk beeksisaniiru. Gara oduu ittaanutti dabarraa lakkoofsi lammiilee Liibiyaa balaa lolaatiin du'anii 5,000 ol ta'uusaaf ammallee namoonni 10,000 lakkaa'aman bakka buuteen isaanii akka hin beekamne gabaasamee jira. Aangawoonni dhaabbilee eegumsa fayyaa Liibiyaa bahaa keessa jiran akka madda oduu Associated Pressitti himanitti magaalaa balaa lolaa kanaan hedduu miidhamte Deernaa keessatti reeffi namoota 5,100 argamee jira. Akka hojjettoonni fayyaa kun dabalanii jedhanitti namoota magaalaa Deernaatii alatti du'an dabalate amma ammaatti lubbuun namoota 5,202 darbuun isaa beekameera. Lakkoofsi namoota du'anii akka dabaluu danda'u kan himan hojjettoonni fayyaa magaalaa Deernaa keessatti qofa amma roobii har'aatti namoota 7,000 ta'an madaa'anii buufata wal'aansaa yeroodhaaf qophaa'an keessatti wal'aanamanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka ibsetti magaalaa Deernaa keessatti amma ammaatti namoota 30,000 ta'anii jireenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Namoota balaa kanaan miidhaman keessaa lammiileen Paalestaayin warreen mooraa baqattootaa keessa jiran akka argaman kan ibsan dhaabbileen gargaarsaa bakkaawwan adda addaa balaa lolaa kanaatiin miidhaman keessaa amma ammaatti namoota 40,000 ta'an jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii beeksisanii jiru. Lolichi daandiiwwanii fi riqichaawwan waan barbadeessee fi dhaabbileen gargaarsaa fi lubbu baraartonni akka socho'uu hin dandeenye dhaabbileen gargaarsaa ibsuu isaanii maddi oduu Associated Press dabalee ibsee jira. Hoogganaan mootummaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un biyyi isaanii akka Raashaa wajjin dhaabbattu pirezidaantii Raashaa Vladimir Puutiniif ibsanii jiru. Lola Raashaan keessa seentee jirtu lola eebbifamaa biyyoota lixaa warreen isaan impeeriyaalistoota jedhanii waamanii wajjin kan taasifamaa jiru waan ta'eef Kooriyaan Kaabaa lola kanarratti akka Raashaa wajjiniin dhaabbattu Kim Jong-un ibsanii jiru. Hooggantoonni biyyoota lammanii kan wal arganii baha Raashaa keessatti kan argamu buufata rookeetiin hawaa Raashaa irraa furguggaa'uu fi Vostocheenii Komodiroomee jedhamu keessatti yommuu ta'u Kooriyaan Kaabaa hariiroo Raashaa wajjiniin qabdu irratti ijjannoo hin raafamne akka qabdu Kim Jong-un ibsanii jiru. Kooriyaan Kaabaa kanaan dura yeroo lama rookeetii gara hawaatti furguggeessuudhaaf yaalte jala fashalaa'ee jira. Dhimma kanarratti Raashaan tarii Kooriyaa Kaabaa gargaaruu yaaddii laata jedhamanii kan gaafatamanii pirezidaantiin Raashaa Vladimir Puutiin sababni nu as jirus kanaaf jechuudhaan deebii kennanii jiru. Jilli Kooriyaa Kaabaa hanga'oota industirii waraanaatii fi hooggantoota waraanaa olaanoo kan of keessaa qabu akka ta'es beekameera. Daawwannaa hoogganaa Kooriyaa Kaabaa kana kan dhiyeenyatti hordofaa jirtu Yuunaayitid Isteets biyyoota lamman waliigaltee meeshaa waraanaa taasisuudhaaf akka deeman ibsitee jirti. Biyyoota lamman garuu yaada Waashingteen kana fudhachuu baatanus Yuunaayitid Isteetsii fi michoowwan ishee dhimma lola Yuukireen irratti waliin dhaabbataa jiran. Pyongyang Mooskoodhaa fi meeshaalee waraanaa dhiyeessuu dandeessu yaada jedhu irratti akka waliigalan beekameera. Karaa biraatiin battaluma hooggantoonni biyyoota lammanii wal arganitti Kooriyaan Kaabaa misaa'iloota baalaastikii kan fageenya gabaabaa lama dhukaasuu ishee hanga'oonni Kooriyaa Kibbaatii fi Jaappaan beeksisanii jiru. Akka xiinxaltoonni jedhanitti Kooriyaan Kaabaa yemmuu hoogganaan ishee biyya keessa hin jirre yemmuu yaalii dhukaasa misaa'ilaa taasiftu inni kun isa jalqabaa akka ta'e ibsanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma. Bashan caaluu ibsuun kan isaan daangaa Itoophiyaa seenan aanolee Sharqolleef Kumruuk jedhamaniin ta'uu dubbatanii jiru. Torbanoota muraasa darban keessatti namootni 2,000 caalan waraana Sudaan jalaa dheessuun Itoophiyaa seenullee dubbatan. Komishinarichi godaantota kanneen keessaa daa'imman 4 buufata baqattootaa Kumruukiin seenuuf osoo dhufaa jiranii sababa dhibee busaaf hanqina nyaataatiin lubbuun isaanii darbeeraa jedhan. በተለይም ወባ ወቅት በመሆኑ ከፍተኛ የወባ ወረርሽኝ አለ። እሱን በተለይ ህጻናት በጣም ለሞት የተዳረጉ ያለበት ሁኔታዎች አሉ። Facaatii weerara busaa olaanaatu jira. Keessumaa daa'imman du'aatiidhaaf saaxilamaa jiru. Sudaan gama aanaa Benishaangulii waldaan geessu aanaa Abiraamuu jedhamuun gama Kumruukiin abbootii fi haadholii warraa 94 dhiyeenya kana seenanii jiru. Wayita dhufaa jiranitti daa'imman 4 sababa hanqina nyaataa fi dhibee busaatiin akkasumas dhibee kanaan wal qabatuun lubbuun isaanii darbee jira jechuun dubbataniiru. Yeroo ammaa haala rakkisaa godaantota Sudaan keessaa Itoophiyaa seenaa jiran mudataa jiru furuudhaaf akka hojjetaa jiran ibsan. ከዚህ አኳያ ኦልሞስት ወደ 3 የቅድመ ማስጠንቀቂያ ባለሙያዎችንም ቲም አዋቅረን በዛ ሂዶ ተልኮ ያሉበት ሁኔታዎች በጣም ለሪሃብ Kana wal qabatees garee ogeessotaa dursanii akeekkachiisuu 3 ijaarree gara sanatti erginee jirra. Isaanis haalli jiru rakkisaa ta'uu fi beelli jiraachuu akkasumas dhibee garaagaraaf godaantotni kunneen kan saaxila ba'an ta'uu nuuf mirkaneessanii jiru. Hanga danda'ametti godaantota kanneen bira gargaarsa qaqqabsiisuuf yaallee yeroo tokko haala itti gargaarsa geessinetu jira. Haala waliigalaatiin garuu gama aanaa Abiraamuu Kumruukiin baqatanii
kanneen seenan saaxilamummaan isaan dhibee busaaf qaban waan bal'aa ta'eef dhaabbilee miti mootummaa wajjin taane gargaarsa nyaataaf nyaata hin ta'inii biroollee qaqqabsiisuudhaaf tattaaffii gochaa jirra jechuun dubbataniiru. Godina Matakkal aanaa gubaa keessaan lammiiwwan Itoophiyaa Sudaan irraa deebi'an ammoo 17,400 ol akka ta'an itti dabaluudhaan ibsanii jiru. Komishinar Mahammad godaantotni hedduun lammiilee Sudaanii fi Itoophiyaa ta'uudha kan isaan dubbatan. Dhimma kana kan ilaaleen jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOChaa gabaasa tibbana baaseen wal waraansa Sudaan keessaa jalaa dheessanii namootni godaananii Itoophiyaa seenan 80,000 akka ga'an beeksisee jira. Naannoo Amaaraa gama Matammaatiin godaantotni Itoophiyaa seenan 10,000 ta'an akka jiran ibsuudhaan isaan keessaa namootni 225 dhibee koleeraatiin qabamuu fi isaan keessaa namootni 19 immoo lubbuu isaanii dhabuu akkasuma itti dabaluun addeesseera. Waajjirichi godaantota Sudaan keessaa gama naannoo Beenishaangul Gumuziin buufata godaantotaa Kumruuk seenan keessaa dhibee busaaf busaadhaan wal qabate kan birootiin daa'imman 3 gara aangoo ministeera muummeetti dhufan. Yeroo Abiy Ahimad gara aangootti dhufanitti seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti jijjiirama yeroo ce'umsaatti jedhamuun hayyoota dhaabbilee siyaasaa fi mootummaa aangoo qabatee jiru dabalatee himaa turan. Erga Abiy Ahimad gara aangootti dhufanii kaases dhaaba isaan keessaa dhufan keessatti dabalatee raafama siyaasaa baay'eetu taasifamaa ture. Biyyattii bakkoota garaa garaatti jeequmsoonni lubbuu namoota hedduu galaafatan boodarras hanga waraanaatti deemeera. Ammas waldhibdeen siyaasaa fi rakkoon nageenyaa ni jira. Raafama siyaasaa biyyattii keessatti ta'aa tureef jiruun keessumaa yeroo muummichi ministeeraa Abiy Ahimad gara aangootti dhufan paartilee fi rogeeyyiin yeroo jijjiirama ce'umsaa keessatti raafamni akkanaa jiraachuun adeemsuma biyyoota jijjiirama keessa jiraniitii jedhamaa ture. Garuu bulchiinsi mootummaa Dr. Abiy Ahimad ammayyuu yeroo jijjiirama ce'umsaa keessa jira. Profeesar Mararaa Guddina dura taa'aa dhaaba Koongirensii Federaalistii Oromoo Abiy Ahimad aangootti dhufuun hordofe mana hidhaa keessaa akka gadhiifaman taasifaman. Yeroo sanatti siyaasni Itoophiyaa daandii qaxxaamuraarra jira jedhanii ture. Amma hoo siyaasni Itoophiyaa daandii isa akkamiirra jira jechuun gaaffii dhiyaateefiif yennaa deebisan akkas jechuun eegalu. Mootummaa tokkotti madaaltu waan sadii gurguddaa waa sadiidha. Tokko nagaan uumameera isa jedhudha. Nagaan biyya sanatti uumamuu dandeenyeera. Waggaa 5 darbe kuni sabni sun isa durii caala yeroo nagaan dhabee namni miiliyoonii tokko dhumedha. Ammas dhumaa jirudha. Lammaffaa immoo waggaa 50 kan nuti qabsaa'aa turre sirna dimookiraasii jedhamu, sirna bulchiinsa gaarii jedhamu hin argannaadha. Kanaaf qabsaa'aa turre ammas qabsaa'aa jirra. Dimookiraasii dhiisitti sirni diktaaterii jedhamu kuni humnaan bulchuun kun iyyuu akka ta'utti deemuu hin dandeenye jechuu kooti. Sadaffaan immoo guddina biyyaatti badhaadhina isa jedhamu kana. Bagaadha malee badhaadhinni biyyi suni waan nyaatee bulu akkatti nyaatee bulu rakkoo bal'aa keessa galeera. Yeroon ce'umsaa sun inni xumurame moo daandiin taane qabate? Kanaaf daandiin taane qabate. Fakkeenyaaf akkamiin ibsama? Kan egaa kan dubbatamu galgalaa ganamaa tokkummaa biyyaati, sirna dimookiraasiiti, sirna guddinaa badhaadhina jedhamudha. Amma kun hundisaa harki guddaan caalmaa isaa abjuu duwwaadha malee tokkummaan lafatti mul'ataa jiru hin jiru. Biyyi suni seenaa biyya sanaa akka adda ta'e tokkummaan biyyaa laafaa jira. Sabni walitti bu'aa jira. Abjuun nagaa jedhamu sun abjuu ta'ee tafe. Obbo Battee Urgeessaa qondaala paartii adda bilisummaa Oromooti. Yeroodhuma sanayyuu mootummaa gara aangootti dhufeen kan yeroo jijjiirama ce'umsaati jedhanii seenessuun dogoggora ture jedhanii sababa isaas ennaa ibsan akkas jedhu. Kan ta'e warruma rakkoo uumaa ture waggoota 27